Qophii Ramadaanitti irra jirra. Qophii Ramadaaniitiif soofaa qulqulleessaa jira jechuudha. Hojii qimamochee mana madaamii ilaalaa mi'aarra wajjin daawwataa waan hojjennu jechuudha. Hashamaa akkam jirtu hordoftoota kabajamtoota chaanaala kootii kan biyya keessaa kan biyya alaa bakka jirtanitti nageenya isinii baay'atu isiniin jecha. Egaa ka seevaniin kun har'aa burteen jechuudha. Burteen har'aa soofaa qulqulleessaatti. Maaliif Ramadaan dhufee waan ta'eef dirqama amma jalaa qulqulleessuun jechuudha. Akkaataa soofaa itti qulqulleessan hin beektu dheetii yaada. Maashiniin kun baay'ee gareedha. Hedduu takka namatti tola, hedduu takka dasteedhaan gara kootiin baay'ee tokko hin jaalladha jechuudha. Maaliif qulqulleessee baasaa jechuudha. Walal godhaa jechuudha sirriitti walal godha dhugaa dubbachuudha fi hedduu takka namatti tola. Yeroo inni qooremmoo isiniif waraaba jechuudha. Nama jiidhadha jechuudha, baay'ee jiidhadha. Xumuree gaama sagalee immoo inni waan ta'eef waraabaa balleessitan ofii irratti haasaa jechuudha. Innaa maaliif yeroo sanni maashiniin akka malee jechuudha. Maashiniin kun xurii isaa irraa hara jechuudha. Baay'ee qulqulleessa dhugaa dubbachuu fi warroonni hin qabne immoo madaamii keessa bitte ittiin qulqulleessatan jechuudha. Dhuguma baanne qallaalii kana qulqulleechuu irra narrafa dhugaa dubbachuudhaaf. Inna kanaan madaamii keessa yoo isin bitte ittiin qulqulleessaa rabbi makasaan kun baay'ee bareedadha dhugaa rabbi jechuudha. Saamunaa ofii qaba, hin qaba saamunaa isaa bishaan itti qicaa qoshashaa gara biraatti baasa. Akkasumas immoo warroonni beektanii kan immoo saamunaa cinaatti nam'ee jira. Bishaan walitti jechuudha. Wanta isa qulqulleessaniini. Hedduu takka des nama jedha jechuudha dhugaa dubbachuuf. Maaliif gizaba tokkichaan qulqulleessitaa saniin booda dafeen xuraa'uu jechuudha. Keessattuu ijoolleen mana daa'imaa akka kootii qabdani abdii isaa rakkate kaawwan hin qulqullaa'u kunniin bakka amma qulqulleessaa yeroo hundumaayyuu dirqama qulqulleessuun jechuudha. Yeroo hunda osoo hin taane ji'a keessatti yookiin yeroo tokko akkasiin qulqullaa'aa jechuudha kan jaalamaanis ta'uu danda'a. Akkuma inni xuraa'ettaan qulqulleessa alaayis fidanii qulqulleessisiisu jechuudha. Akkasii siniin jedha akka qophii Ramadaanaa kana fakkaata. Kunuun qophii Ramadaanaa hojjechaa jira jechuudha. Ijoolleen maal hojjetti? Ijoolleen mana madaamii keessaa maal hojjetti? Warroonni nuun jettani kottaa ilaalaa kun waan hojjechaa jiru. Waan hojjechaa jirru kottaa ilaalaa. Dhugaa dubbachuu fi jechuma hin qabnu ijoollee madaamota mana madaamii akka kootii jiran jechuudha. Jecha isiniif hin qabu. Waaqayyo umrii keessa isiniif haa dheeressu. Hunduma keenya nuuf haa dheeressu. Maaliif waa hunda dandeessudha dhugaa dubbachuu fi akkasumas immoo shamarree biyya alaa warqiidha. Dhugaa warqiidha yoo jedhan waanuma warqiidhaan adda taane tokko hin jiru jechuudha. Waa hunda dandeenyi dadhabne dhugaa dubbachuuf ijoollee hedduu nama dadhabsiisa. Ganni amma soofaan kun qulqulleessuu jechuun narrafuu jechuun hedduu isin dadhabsiisa jechuudha. Dadhabbii baay'ee qaba. Maaliif bakka aduudhaan gajjettee yeroo sirriitti itti gadhiibdu san maashiniin sun bishaan san keessaa gadi xuuxa beettee ol xuuxaa gara biraatti gad dabarsa jechuudha. Kanaaf yeroo san bakka harka keessa dhukkubsaa duddallee nama dhukkubsa dhugaa rabbi jechuudha. Yoo waan hojjechuu biyyaa baaneef of jijjiiruu waan biyyaa baaneef hin obsine malee hedduu ulfaataadha jechuudha. Kanaaf immoo jennaan obsuutu barbaachisaadha. Yoo obsan malee, yoo hojjetan malee, yoo dafqan malee wayitti hin ba'an jechuudha. Garuu dafqitii gaafaati. Dafqitee kana dafqakee kana wayitti baate itti gammadda jechuudha. Kan namaati irra kaa'ee fi keetii itti dafqitee itti ifatamtee fidde kanatu irra sillee garaa nyaata akkasuma immoo siifillee iddoo guddaa siigaa jechuudha. Kanaaf dafqa namaatirra dafquma ofii dafqinee jiraannu kanatu irra nuuf filatamaadha jechuudha. Kanaafuu warroonni shamarran biyya alaa maal hojjetti kan hojjettan nuti waan hedduu hojjennu. Amma lafa hin qulqulleessinaa shinti beetii isaanii 4-5 jira. Soofawwan kilaasii hundi isaanii soofadha. Akkasuma kan firaashota alaa dhiqantu jira. Dhugaama firaashii lama ofii isaaniitii geessa nama firaashii jidduu keessa afamu tokko jechuudha. Gurguddaadhalleedha. Maaliif seetanii ani karaalee dhiquun qabu. Ijoolleen tokko biddiloofsitoota kan miicisiisantu jira alatti. Deebisanii gibbii keessatti jechuudha. Deebisanii firaashota mana afan kan miicisiisantu jira. Argee jiraan. Anuu duraa yeroo daa'imtiin jirra sana miicaa ture jechuudha. Firaashiiwwan kanaaf miicisiisan. Firaashii kun lafa afatan kana jechuudha. Akkasuma carqii ijoollee miicita. Hin tokkosta nyaata hin hojjeta. Qabeetii hin dhidha. Beeshata kan hunda hin dhidha. Qabeetii hin qulqulleessita. Doolaabbii hin narrafta. Ani maaliif
yaa waaqayyo galanni isaa ga'u dhugaa ijoollee galata galfadhaa ijoollee rabbi naa nyaatu galata galfadhaa dhugaa waaqa akkuma amantaa keessaniitiin galata galfadhaa maaliif jedha fayyaayyuu kan nu kennee nu takkaatti hojjennu yaa rabbi dhuguma jedhame mucaa suni ani hin danda'u doo akka isaanii kana ta'edha dhugaa hin dandeessu akka ijoollee shamarran biyya arabaa namni hojii takka akkanatti hin hojjetu dhiira ta'ee hin hojjetu jechuudha dhugaa isin jedha maaliif nuti wanni hundi hojjenna bare nyaanni akkasitti hojjettaa kan qiqaa jalaa guurte dhixxaa mana hin gootaa hin tokkostaa waa hedduutu jira kaa kun duddoo sicciteetuma kame duddi siccite galgala gadi ciiste jechuudha ishiidhaa sa'aatii baay'ee raftu yoo guddate sa'aatii 6 ta'uu 5 akkas raftu tanarraa namni rafu hin jiru tanaa ol namni rafu hin jiru yoo akkam guddate sa'a 8 rafta malee kana hunda dandeenya jechuudha yaa rabbii waaqayyo galannaa ga'u dhugaa rabbi yaa waaqayyo koo galanni si haa ga'u maaliif hafayyaayyuu nu kennite wanna hundumaa hojjennee akkatti dandeenyu jechuudha rabbi amma biyya keenyatti jechuudha namni gaafa buna mee namni yoo maazariin teechan buna naa daffisin jettanii bakka finjibbitanii hin diddanii fa'a ani daffisu fa'a jettanii hin dinna beddeen bishaan naa bu'ee yoo isin jette fa'a hin dinna bara bishaan takkitti bu'uusaniif illee hin dinna ishii eeleerra naa godhe yoo isin jette akkatti dinna ayi yaa rabbii koo waa hundumaa ganii gaafa biyyaa baatu immoo hin dandeessa jechuudha obsinee dandeenye waa hundasaa jechuudha numarratti fe'aa mana tokkoo nama 12 kan jiru nuutu danda'a jechuudha yoo xiqqaate nama 8 6 tanatu jira malee sanii oli hundi nama kan nama 16 fa'aa hojjetu jira takkitti asanaa gaddu jira saraataan takkitti nama 16 nama 10 nama 12 kan asanaa gaddu nama 8 dhugaa kana asanaa gaddu jira akkam xiqqaatu nama 4 nama 5 nama 6 akkas ta'a malee kana hunda eenyu baatee deema qimamochee mana madaamii qofa namni takka inni baatee deemu jiru duuba nuti baatee deema jechuudha dhugaa waaqayyo jechuudha waaqayyoomti umrii keenya nuuf haa dheeressu amiin jedhaa ijoollee rabbi amiin jedha dhugaa waaqaa jechuudha waaqayyoomti waan gaariitti isin haa baasu nama gaariitti isin haa qabu warri bultii godhatanis waaqayyo bultii keessan akkasumatti bultii gaarii isiniif haa taasisu namni immoo bultii godhachuuf deemtanis waaqayyoon nama gaarii namaati dadhabdii kana haffitti jettee boqonnaa itti argattee nama boqonnaa sammuu keetii sii kennu rabbi waaqayyo isinitti haa qabu dhugaa rabbii jechuudha hedduu takka garaa nama nyaataa ijoolleen akka kootii mana madaamii jirtan jechuudha hundumti isaanii garaa nama nyaatu maaliif ganama kaanani akka nama irriiban quufneen kaanu odoo irriiban quufneen kaanee gaana dabnee ramnu mana keenya jennee dadhabni jennee dhukkuba jennee osoo dhukkuba hojjennu dhugaa rabbii namni osoo dhukkuba jettanii ciistanii beektu dhukkuba jettanii ciisneen beeknu biyya kana keessatti nu dhukkubullee dhukkubuma keenya saniin hojjennaa jechuudha sababni isaas waan mana haadha keenyaan taaneef jechuudha maaliif mana ormaa waan ta'eef dhukkubbii saniin hojjenna jechuudha kanaaf obboloota koo obsaati nama obsitu mukni firii qabuu fi namni kaayyoo qabu gadi jedha kanaaf gadi jedhaati hojjetadhaa waaqayyo sinaa gargaaru hunduma keenya nu haa gargaaru waaqayyo nagaanis biyya keenyatti nu haa galchu warri galuuf karoora qabattanis waaqayyo nagaadhaan biyya keenyatti nu haa galchu kan immoo hojjetachaa jirtanis waaqayyo waan hojjettanii isin haa milkeessu hunduma keessanii dhugaa rabbii jechuudha hedduu isin jaaladha hedduu isin kabaja qimamochee mana madaamii hunduma keessanii jechuudha namuma hunda waayyuu nan jaaladha garuu kan qimamochee mana madaamii anaaf adda jechuudha maaliif anatu beeka akkatti fidaa jiru anatu beeka akkatti hojjechaa jiru anatu keessa beeke jechuudha ormi kun rafee bashannanee haadha ofii biraa abbaa ofii biraa akka barbaadetti nyaatee dhugee waan fataa jedhee uffatee sanadha ginii kan qimamochee mana madaamii yoomuma ani beeku garuu nu dabarti moo nafti laata dhugaa gaafii natti taasisee tokko garuu waaqayyotu beeka waa hundumaafuu waaqayyo deebii qaba waan ta'eef obsineetuma waaqayyo eeggannaa waaqayyo immoo obsasnu waa kennu ammallee inni nungatinii inni karaatti baasee nungatinii gooftaan nagaadhaan biyya keenyattis nu galchu waan amarraa nu qabu isiniin jedha hordoftoota koo hedduu takkasin jaaladha hunda keessaniyyuu akkasuma warroonni yaada qabdanii naa barreessaa jirtanii akkasuma na jajjabeessaa jirtanillee dhugaa waaqa waan isiniin jedhu hin qabu maqaa keessa yaamuu hin barbaanne jechuudha maaliif namoota hedduutu na hordofaa kana hunda yaamuu hin danda'u jechuudha warri keessattuu sirriitti viidiyoo kiyya daawwattanii koomentii banaa kaa'aa jirtan hedduu galatooma waaqayyo sinaa eebbisu namni immoo waan babbadaas akkasii waan akkasii saasoftani hundumaafuu hunduma keessanuu waaqayyo sinaa eebbisu
waaqayyo isin milkeessu waan isin yaadda isiniif haa guutu ilmi namaa kamiyyuu waan tokko tokko dogongoruu dandeenya ilma namaa ta'ee kan hin dogongorre jiru bakka dogongorretti immoo wal gaafachuu qabna wal sirreeffachuu qabna wal gorfachuu qabna jechuudha kanaaf hordoftoota kiyya ani isinin galateeffadhaa isinin boonaa dhugaa rabbii hedduu takka isin jaaladha jechuudha dhugaa rabbii keessattuu ijoolleen baay'inaan hordoftan ofii keessanii obbeettan jechuudha waan isinin jedhu qabu akkasuma warri najajjabeessaa hartanillee hedduu galatooma ulfaadhaa waaqayyo isin haa eebbisu dhugaa rabbii ani waan jecha isiniif hin qabu jechuudha maaliif keessattuu ijoolleen gara burtee kanaan hordoftani ani jecha isiniif hin qabu jechuma isiniif hin qabu dhugaa rabbii jechuudha waanuma isiniif jedhu hin qabu waaqayyo biddira keessa isiniif haa deebisu isinin jaaladhaa isinin kabaja hordoftoota kiyya kanaaf obsaayii danda'a waa hundumaa jechuudha akkuma argaa jirtanii kunoo inni kuni kan amma keessaa jisse sun wanta xurii isaa jechuudha keessaa jissa gisee nu guute bishaan kunoo kan amma bishaan itti guuteera bishaan kun yoo dhume keechaa gannaqee immoo kan garasitti immoo kan biraa itti guutaa isa keessaa gannaqee itti kan biraa immoo fida jechuudha akkasitti jechuudha. Inni akkasiin jedha hordoftoota kiyyaa hedduu takkanaa galatoomaa ulfaadhaa waaqayyo isin haa eebbisu isiniin jedha warroonni immoo chaanaala kiyya faaraa taata sabskraayibii sheerii koomentii gochuudhaan jajjabeessaa akkasuma warri immoo yaada fi qeeqa qabaatanii koomenti keessan kaa'uun dagatina gaafii yoo qabaatan illee gaafadhaa waan na barbaadan gaafachuu hin dandeessanii isinin kabaja isinin jaaladha isinin jedha hordoftoota koo akkasitti kun har'a mudhumatti dhannee kaanee isinin jedha amma busaan moroon illee dhufee jira amma isaatillee marra kaa'ama naa isinin jaaladha isinin kabaja hanga viidiyoo biraa walitti deemutti jechi gaarii isinin jedha.